manni dhaadate abiyyi dhaadateeti Oromoo akka hoggaa kuma isin kaanettiin cabsaa je akkami cabsa akkaataatti cabsu hunda lafa kaatee jechuudha amma ati naannoo itti Oromoo yaada Oromoo kana irraa fuuta inni kana keessa yoo waasi godhe Oromoo hoggaa kuma tokkoon hoggaa kuma sadii cabdi jechuudha hoggaa kuma sadii cabdi Jowaar rifeensi irraa buqqa'ee jennaan Oromoon hoggaa kuma sadii cabdi kanaaf nun galaafatin Jowaar keenya nuti si jaalanna si kabajna si amanna dhugatti onnee qabda dhugatti murannoo qabda dhugatti gootummaa qabda obboleeyyan kekke akka keetii gootonni marraa dirribsaa afaan gaara jiran isaan kanas qabsoo isaan deemaniin kana tasgabbii ilaali yaada ummanni Oromoo si dhaammatu kana tasgabbii ilaali kanaaf nuti miidhamne Jowaar nuti ni salphanne nuti ni xiqqaanne impaayira san keessatti arraan kana ilmi namaa ibiddaan gubachaa jiru harka ilmaan Oromoo akkana muranii dur harkaa si muran arra guddaa muranii akkana faannoon qabattee teessin jechuudha faannoo isaan hidhachiisan faannoo isaan odoo ummanni Oromoo miliyoonaan beelawaa haati ilma qamaddee ittiin qotte akka qotiyyo ilma isii qamaddee haati odoo ittiin qottu miliyoona meeqa faannoo kanneen maa faannoo hidhachiisanii jechuudha faannoo sana abbootii gadaa jilbifachiistee rasan guyyaa tokko nama 14 dubartii ulfa abbaa manaa fi haadha manaa barsiistota barattoota jilmaadhaan ilmaan Oromoo sirna duguugaa jiru kana keessatti ati akkamiin nagaa nuuf fidda Jowaar teenya akkamiin nagaa nuuf fiduu dandeessa kanaaf wanni si dhaammadhu rabbiin si haa gargaaru rabbiin si cinaa haa dhaabbatu ka taa'ee si hamatu gufuu haa ta'u ka dhaabbatee si hamatu gubbee haa ta'u kan si hamatu ammoo diina Oromooti malee fira Oromooti miti beekadhu Oromoon si hamatu tasumaa hin jirtu beekadhu siin dhaadatti Oromoon kanaaf wanni nasiin jedhu tasgabbii ija tasgabbii qabdullaal ummata Oromoo konkolaataa namaa hallayya kute dhuga bireeka qabee jetti ati bireeka hin qabne namichi bireeka qabu jechuun ummata Oromoo keessaa waraana san dachaasu mana Oromoo gubuu dhiisu haadha Oromoo qaluu dhiisu bireeka hin qabne namichi itti oofaa jira kanaaf yoo dandeenye hiddaan buqqifnaa yoo dadhabne itti dhabamna lafti lafa seenaa taatee haa haftu saba bilisummaa malee miti hujachuu nuti akkana taanan kanaaf baay'ee galatoomii abduu taana mana deebuun hirriiba keessaa ka'e helikooppitariin kun biyyeen buqqaasee deema odaa kan duubarraa jambal giriinii baala giriinii Oromoo baay'eetiin beekadhu har'aa miti tokko lammada ergaati lagannaa sanirraa baatee galte booddee mana wahii mana guddaa keessa teenya nyaata kana aananii nyaanna achiitu nutti naqa amma Jowaar kottu nyaatu jala lakki hin nyaadhu mana tokko kan odoon jaaru
ilaalee itti yaadeetiin amma booda kan inni bu'aa buusuu danda'u uummata san keessa taa'ee hangam danda'etti yoo dalage murtii sirrii akka fakkaatu. Odaa mul'atan obboloota obboloota jennee bile umrii dargaggummaa yoo ture hedduu carraa hedduu waliin carraa garuu kan caalaa biyya alaa turuu murannaa qabsootti aanu hin fayyadu deemanii yaadee akkuma yeroo jee rabbi maatii uummata alaaniitiin rabbi dura dhaabate uummata illee dura dhaabate ammas taanaan yaaduu keessa dhaabate amni qabsootti aanu hojiin oromoo itti aanu hojii uummata jaaru hoggansa jaaru qopheessu jaarmaa itti aanu qopheessu. Kaleessa fakkaatu waliigalata dubbachaa kan ture. Yeroo hedduu injifannoon argamu bu'aa irraa malu wal ilaaluuf gaarii moo gammachuudhaan fidannaa kanaan deemna jechuudha. Wanni hiikachiisuu danda'u dandeebiirru. Wanni nuti jechaa jirru waa'ee hidhachiisuu fi hiikachiisuu miti. Haala qabatamaa Oromiyaa keessa jiru mootummaan soorata bilisummaa Oromootis sadarkaa walii hiikachiisu keessa jira. Haalli Itoophiyaa waliigala keessa jirtu sadarkaa tokko hiikkatee akka kennu keessa jiru. Tigraayitti nageenya jiru qabaa, lolli dhaabbatuu qabaa, jeeru manni addunyaa yeroo lallabu. Humni Tigraay haa hiikkatu erga jechuudha. Hiikkatuu hin danda'u, hiikkachiisuu hin danda'u. Wanni jabaatu lolli dhaabbatee dubbiin lola sana keessatti siyaasadhaan fuudhaaf deemuutti qaba kan jedhu kan deemaa jirru jechuudha. Waa'ee galaana gorsuu fi qurxummii balleessuu sun hin danda'amne. Galaanni ni bal'ate, qurxummiin ni heddummaate. Gaafa dura lolli kun jalqaba eegalu gaafa sochiin gidaan beekii ture dhiisaa jennee araara
kita wangkana kurtumi balleisi nagalan bois lolojan galani oromia bulu ike kana sunin dalagu kana mai sanu beka amma boda modumma suniti biiti sun humna lola ittiin fufu hin qabu ga'ee jira ummanni keenyas humna lola baadhatee ittiin deemuu qabu kanaaf falli jiru gara araaratti dhufuudha jennee amanna jechuudha Acharu ajjeellee jawaanni dabalaa itti haa dabalate kumaan jaraachooyaa lafa lola jala qoosan jira warri murtii guutuu hoggaa kudhaniif raawuu baay'atiin lolaa turan warra masriiti hoggaa kudhan kanarratti namnillee dhumee keessattuu kaaba gadi ka'ee lolumni fardaa hedduu isaanii raawuu baay'atiin raaree ogumalla mahaara galfate waraanni mileeleketti lolu yeroo kan namni ribate aboo lola kana dandeenyu namni hedduu irraa dhume lola kana dandeenyu jennaan tokko hadiisa ijraa hin dhagee nama fakkaatu tokko maal jeen aboo jeen shari'aan galanni haa ga'u abbaa fuudhan fuudheetti lakkuu irraa orraa sodaatiin lola seeni jedhe kanaafi hoggana Oromoo ajjeesuudhaan Oromoo duuba deebisuu hin danda'amu gufachiisuu ni danda'amu Hacaaluu ajjeesuudhaan hedduu nu wajjisiisan qalbii nu cabsan Oromoo waluuf duuba deebi'u qotattu anas yoo ajjeesan kan waan daranii nuti gabbaa'e malee kanarra laafaatti nuti Oromoo waan tokko beeka Itoophiyaa keessatti sabi akka Oromoo dammaqiinsa cimaa qabu tokkummaa cimaa qabu hin jiru waca ol keessaa kana laalina amma Oromoo qoqqoodame jettan jaarmaya bilxiginnaa yoo daballe jaarmaya afurtama qabu warri kun afurtama qabu Oromoon saba dammaqaa maaliif roorrootu gammayisa akka ibiddaatti sibiila ibidda seenee baru kanaaf sodaatiin akkana abaluu yoo ajjeessan qabsoo hunduu dandeenye ni gufachiisa garuu daran finiinsaatti deeman kanaafu waan inni namata meeqa sasaddeeti gaafa ture tokko seetti dhaloota dhugoodhaan dhufu sodaa fi soba hin barsiifne sodaa fi soba hin barsiifne sobaa fi sodaa hin barsiifne isinitti hin kijibnu waan nu mallatu isinitti himna nu jeesan nu hidhan maal nu godhan jennee moo sodaanne dhugaa jeesan irraa kanarraa boruu jechuudha amma dandeenyeetti jabaanee itti deemnu amaanaa biraa itti kan nuuf deemtaa waa'ee ittiin dubbatiin jejaarsi dhagayaa sanis baga goone an amaanaa nyaachuurra amaanaan na jalaa nyaatamuutu naa wayya maaliifi rabbi biraa hin waa harkata jechuudha we took a calculated risk itti yaadnee goone waan irraa arganne dhabne qabna waan dhabne qabna waan irraa barannes qabna jechuudha kanaafi mee hunduma deebi'a maaliif amaanaa san kennuuf dirqamne warraan borra jiru 2020 kuffifne jennee ugan himnu edaa wanti keessa horo 2018 osoo ga'in lafa ga'uu faati jaarmeen keenya kun biyya baqaa ture horiidha keessa ture wanti jaaramee qophaa'ee bika aadaa Oromoo irraa buqqisu jiru san ta'a
jallu makin galle taatu eewanis gorsanis maanis diriirfaneenne itti deemne yeroo sanitti mootii sirriitti waan irraa arganne qabna waan dhabne qabna hunda caala immoo waan irraa baranne qabna jechuudha. Xiqqoo waa asirratti mee fida keessattuu dargaggoonni waan tokko ta'a bakki irraa ta'an hedduu fagoo bakki irraa ta'an hedduu fagoo dukkana fagoo har'a bariifarra jirra waan keessaa dabarre hanga ammaatti marsaa afur keessa dabarre shanaffaa seenuu jiru. Marsaan dura afaan Ingiliziitiin rivaayivaal jennaan. Muka cabee yaadee gartan yookiin inni tokko hoggaa dameen gaccabtu ni qaama. Sanboota biyyee irra ceesee irraa waa fudhateeti deebi'ee hollatu eegala. Warri gammoojjii warri bakka bosonni jiru guddate ni beekta. Dameen mukaa tokko gaccabtu osoo guutuutti hin fottoqin gadi yoo cabte ni qaama inni dura. Sanboota bishaan biyyee fudhatteef ol jetti. Rivaayivaal jennaan. Deebi'uu bayyanachuu sochiin baroota 1960 irraa kaafnee hanga 70 goone sochiin afran qal'oo sochiin machaa tuulamaa sochiin lixa oromiyaatti tuulamaa ture sochiin gama baaleetti tuulamaa ture keessattuu sochiin dadammaqiinsa uummataa hubannaa uummataa fiduudhaaf godhame rivaayivaal steej jennaan. Nation building keenya keessatti revival stage jennaan. Fakkeenyaaf odaa amma bakka hundaa odaa qabna. Odaa Oromoo bara sanitti garuu irraa batamee ture. Hayilamaariyaam Gammadaa